Dina ci jamale doke sangarin isina. Ta sayo sawaranan. Yani dad. Gootota keessan nu ergaa. Isin eenyu? Muhammad firoota keenyarraa kanuuf qixxaatan nu ergi. Isin deebi'a. Obboleessa kiyya Shaybaa, mucaa kiyya Waliidii fi ana. Ubeydaa, anaaf Ali. Ergamaan Rabbi akkana jedhan gooftaa lubbuu Muhammad harka isaa taate nan kakad namni tokko amaneef obsi otoon baqatin qabsaay kara Rabbii irratti wal boraana yoo du'i Rabbiin jannata isa galchaa. Nut isinin inqixaannu Rabbii malee Rabbiin biraa hin jiru. Muhammadis ergamaa Rabbiiti. Ani buah! Buah!
دوبا Sabaju, guru bundura. Gara duba. Aituli mo jaje. Ayah, arahap kayo ng deka. Ayah. Ergamaan Rabbii namoota booji'aman hin hidhina jedhaniiru. Otoo jara ta'an yoo nu ajjeesaniiru. Ajaja ergamaa Rabbii kabajuu qabnu. Hiitanii hin harkisinaa. Nyaata keessan irraa qooda. Jara keessa beekan yoo jiraatu tolaan akka gadhiifamuuf musliimota 10 haa barsiisu. Firoonni kee kawarra du'anii waan inni hojjetin inni hamachaa jiru. Maaliif? Baga jara wajjin batirii irratti hin duune. Of hambisuudhaaf qofa waan baqadhe sitti hin fakkaatin. Qabeenya makka guutuu fayyise hin. Sigaa
sodaatu siga kanarraa deemu sodaatu kan na yaadachiisuun barbaadu abbaa kiyya obboleessa kiyya wasiilaa kiyya lammeessaan yaadachiisaan na barbaachisaa ree kan na yaadachiisuu dhabee moo muhammad ali Hamza Esakuti Hamza nama nyaatu Ensakiyaan yoon sin kukkuti Hamza leenca ajjeesa sin ajjeesa ajjeesen si tarsaasa ajjeesa abbaa kiyya sin tarsaasa ajjeesa obboleessa kiyya sin tarsaasa ajjeesa wasiila kiyya sin tarsaasa si ajjeesen dhiiga kee dhuga dhiiga kee tan dhuga Obs! dhiiga kee dhuga Amma kanaaf yeroo qabnu waan ammoo hojjechuu qabnu firoota keenya walitti qabanne raayyaa Muhammadiif harka hin kennine qopheessuu qabna. Hamza أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله